Itoophiyaa wobona lammiilee biyya alaa bute jechuudhaan himattee waraanichi garuu ammoo wobona dhara jedhee jira. Himannaa mootummaa Itoophiyaa kanaaf deebisaa yoo laatu waggoota jahaaf mootummaa Itoophiyaa waliin waraanarra kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo wobona garee shororkeessaa Al-Shabaab waliin kallattiidhaan hidhata qaba jedhamee tajaajila odeeffannoodhaa fi nageenya biyyaalessaa irraa himata irratti dhihaate soba ta'uusaatis beeksisee jira. Hooggantoonni dhaabbilee nageenya Itoophiyaa fi Keeniyaadhaa marii tibbana Finfinneetti taasisan ordofee tajaajilli odeeffannoo fi nageenya Itoophiyaa ibsa baaseen waraanni bilisummaa Oromoo wobona ABO shaneen jechuudhaan lammiilee Kooriyaa lama naannawa kaaba Keeniyaatti ugguree garee Al-Shabaabitti dabarse laate jechuudhaanis himatee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo wobon himannaa irratti dhiyaateef ammoo deebii laateen uggura lammiilee Kooriyaa irratti qorannoo walabaa eeguun akka barbaachisu himuudhaan ta'us mootummaan Itoophiyaa gahumsa Al-Shabaab gabbisuudhaaf Somaaliyaatiif ergaa dabarfachuudhaaf ofii Al-Shabaabitti ammoo dabarfachuu mala jedhee jira wobon. Kana malees wobon garee Al-Shabaab waliin hidhata wayii tokkollee akka hin qabne ammoo ibsee Al-Shabaab kutaalee Oromiyaa Musliimoonni hoddomminaan keessa jiraatan akka qaama Somaaliyaatti ammoo kan lakkaa'utee otoo jiru himanni siyaasaa Oromoo kamuu ammoo garee kanaa waliin hariiroo uumuus hin danda'u jedhee jira wobon. Waraanni woboo fi mootummaan Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran gama gaanfa Afrikaattis waan cehee jiru fakkaata. Oromoo yoo nagaa dhabee gaanfaan Afrikaa nagaan argatu akkuma jedhame yeroo ammaan tanaattis raafama jabaa keessa akkuma galetti jira. Wobon himata irratti dhiyaate kana ammoo hin fudhadhu jedhus Keeniyaa fi Itoophiyaa waliin ta'uudhaanis ibsa baasanii jiru. Walumaan garee shororkeessitootaa qolannas jedhanii jiru. Haa ta'u malee ammoo Keeniyaan woboodhaan haga ammaatti ifatti baatee shororkeessaas hin jenne. Al-Shabaab ammoo mootummaa Keeniyaa fi Itoophiyaa birattis shororkeessaa ta'uudhaan beekama. Haa ta'u malee ammoo wobon jaarsummaadhaaf yeroo gama Taanzaaniyaatti imalee ture. Mootummaa wajjin teessuma taa'aa ture irratti haala mijjeessummaadhaanis ammoo qooda ishee baachaa kan turte tokko Keeniyaadha. Biyyoota akka Kanaadaa, Norweey fi Ameerikaa Taanzaaniyaatti aanuudhaan. Haa ta'u malee lolli woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru amma jabaachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo wobon qarqara Keeniyaatti lammii Kooriyaa lama butee dabarsuun Al-Shabaabiif laate jechuudhaan mootummaan Itoophiyaadha himata dhiyeessus wobon kanan fudhadhu soba guddaadhas jedhee qorannoo walabaa hamma gaggeeffamuu eeggamuu qabas jechuudhaan ergaa dabarsee jira. Amma kunoo dubbiin bakka jabaa waan gahaa jiru fakkaata. Giddu galeessa biyyattii keessattis ammoo raafama jabaa uumuudhaan mootummaa waliin meeshaalee gurguddoo waraana gaggeessaa kan jiru wobona haga kanatti ammoo ol guddachuudhaan gaanfa Afrikaa keessattis qaama sodaatamu ta'uudhaan mul'atee jira. Soomaaliyaan ammoo Itoophiyaa waliin marii kamillee hin gaggeessu jechuudhaan erga walii galtee ulaa galaanaa Itoophiyaan Soomaalilaandi waliin mallatteessitee ibsa baafteen akkasuma daandiin qilleensa Itoophiyaattis maqaawwan garaagaraa naannolee ishee keessatti argaman kan Soomaalilaandi waamaa ture akka ammoo jijjiiruuf akeekkachiisa Soomaaliyaan erga laattee booda guyyaa har'aan tanaa ammoo daandiin qilleensichaatis ammoo haala jiru sirreessee imala koo ittiin fufa jechuudhaanis haalicha sirreessee jiraachuudhaan iddoowwan itti imalu hundattu ammoo maqaa bulchiinsa naannolee yookaan ammoo godinaalee jiranii kan Soomaaliyaa gochuudhaan isa kanaan dura ammoo kan Soomaalilaandi gochuudhaan waamaa tures sirreessee jiraachuusaa beeksisee jira. Wobon ammoo jabinansa ifatti mul'isuudhaan kan duraan Itoophiyaa qofa keessatti gurra guddaa horatee amma gaanfa Afrikaattis sagaleensaa dhagahamus jalqabee jira. Gurra guddaa horachuudhaan dhimma isaarratti Keeniyaa fi Itoophiyaan waliin mari'anne jedhanis ammoo Soomaaliyaan dhimmichas ija moggaatiin ilaalaa jiraachuunis dhagahamee jira. Dubbicha Al-Shabaabii wajjin ammoo hidhata qaba qaamni woboo kun jedhus mootummaan Soomaaliyaadha ammoo
ammoo duubatti na deebisuudhaaf yaalii jira daandii saaqachuudhaaf jechuudhaan kanaaf gurran kennu jechaa akka jirus yeroo ammaan tanaa dhagahamaa jira. Wal waraansichi waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa tures jabaachuudhaan Oromiyaa keessatti hammaatee kan durii caalaa ammas akkuma itti fufetti jira. xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad waggoota darbaniif Itoophiyaatti ganna mara biqiltuun bifa duulaatiin dhaabamaa jira. Kuni ammoo waan gaariidha kan jedhan garuu ammoo biqiltuun kun dhaabamee erga biraa deemamee booda akka qabatuuf ammoo kan guddatuuf ni kunuunfama moo laata jechuudhaan gaafii kan dhiyeessan. Gaafiin kunis ammoo waan fuula ministeera muummee Abiyyi Ahmaditti deeffate fakkaata. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmadis kana booda lammiileen Itoophiyaa aduun baatee hanga seentutti biqiltuu miiliyoona 600 dhaabuudhaaf karoorsinee turre jechuudha muummee Abiyyi Ahmad kan dubbatan. Haaluma kanaan biqiltuu miiliyoona 615.7 dhaabuu isaaniitis himanii jiru. Haa ta'u malee xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ammoo gaarreen Keeniyaa keessa yeroo miilaan deemu yeroo cufa hojjettoota biqiltuu bishaan obaasanii fi jala aramaniin argaa. Biyya keenya Itoophiyaatti hoo biqiltuu duulaan dhaabamu kana ammoo dhaabbanni mootummaa bifa idileedhaan hordofee kunuunsu ni jira laata jechuudhaanis gaaficha itti fufanii jiru. Hojii baasii maallaqaa fi humna namaa guddaa itti dhangala'e kana waaqumatti hadaraa kennanii biraa galuu laata jechuudhaanis hojii waggaa jaaf ministeerri muummee Abiyyi Ahmad itti jiran kanaafis ammoo Abiyyi Ahmad akkamitti akka waan kana hojjetaa jiran sirrii akkan taane ammoo xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ifatti quba itti qabanii jiru. Baay'inni gahaan ramadamee hojjettoonni ammoo akka waan mindeeffamuu qaban jechuutti gaafii kana kan dhiyeesse obbo Jawaar Mohammad mee naannawa jirtanitti biqiltuu waggoota 6 darban dhaabaman keessaa kan qabatee guddate hammami jechuudhaanis wanti ammaan dura hojjetamaa ture hojii lafa waa gubbatti ammoo humna guddaa ummata biyyattii qisaasu yookaan ittiin taphachuu akka ta'etti xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dubbatanii jiru. Muummee Abiyyi Ahmad ammoo ijoolleen abdii isaanii dhaabanii jiru. Dargaggoonni jabina isaanii agarsiisanii jiru kan jedhan Abiyyi guyyaa har'aan tanaa jijjiirama haala qilleensaatiif eegumsaaf dhaabbannee oolle jedhan waan biyya biraatti guyyaa tokkotti ammoo hin raawwannee jirra jedhanis hojii ministeerri muummee Abiyyi Ahmad akkanatti hojjetaa akka jiran himan kana xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dirree qullaa gubbaa jirtan ittiin jedhaniinis jiru. Biqiltuu kana dhaabuudhaaf lammiileen biyyattii miiliyoona 29 akka ta'an lafa hektaara 318.4tti bobba'uun odeeffannoon argames ni mul'isa jechuun muummee Abiyyi Ahmad fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansanii jiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad garuu biqiltuun ganna kana dhaabamaa jiru kun kan miiliyoona 600 jedhamee dhiichifamaa jiru kun meeqaatu dhiiroo keessaa qabata? Bona kana meeqaatu dandamata? Kan waggoota 6 darbanii eessa buuteensaa mul'annes yookaan ammoo akka waan dhadhaa ibidda bu'ee tahee jira jechuutti xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad gaafii kana dhiyeessanii jiru. Garuu gaafii kanaaf ammoo muummee Abiyyi Ahmad deebisaa qubsaas illaanne barana fuula waan walitti deeffataa jiran fakkaatu. Lola Oromiyaa irrattis xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad wal waraansa jabaa waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiruufis mariidhaan waraanicha akka dhaabbatuu fi uummatarraa dararaan kun ammoo akka dhaabbatuufis dubbii jajjabduu dubbachuus itti fufanii jiru. Badiinsa yeroo dheeraa booddee amma immoo Oromiyaa keessatti wanti adeemaa jiru kun maqaa biqiltuu dhaabuutiin ilma namaa caalaa ammoo biqiltuudhaaf dursa kennuun akka waan fudhatama hin qabu jedhuutti lubbuulee hedduu Oromiyaa keessatti badaa jiru kana waan ministeera muummee Abiyyi Ahmad yaadachiisaa jiran fakkaatu obbo Jawaar Mohammad.